Harka daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork shama akkam jirtu duwwan sa'aatii kana qabannee dhiyaannee jirra. Duwwan sa'aatii kana Abrahaam Birruutu isinitti hima. Boordiin filannoo biyyaalessaa asxaasaa haaraa ifa taasisee jira. Boordichi asxaasaa ifa kan taasise walgahii qaamolee dhimmichi ilaalu wajjin taa'e irratti. Dura teessuun boordii filannoo biyyaalessaa Birtukaan Miidhagsaa boordichi hojii fooyya'insa garaagaraa hojjetaa turuu himaniiti jiran. Filannoon baranaa nagaa bilisa dimokiraatawaa fi akka qabeessa ta'e akka xumuramu qaamoleen marti gahee gama isaanii ba'uu akka qaban waltajjii kanarratti hubachiifameeti jira. Paartileen siyaasaa gama isaaniitiin mootummaan hojii keenya irratti danqaa ta'aa jira jechuun gaafatan. Mootummaan gochaa danqaa bakkeewwan garaagaraatti raawwatu yoo hin dhaabne filannoo dimokiraataa fi nagaa deemsisuu fi rakkisaa ta'aa jiranii jiru. Boordichi dhimmicha irratti mootummaa waliin akka mari'atu himeetu jira jechuun kan gabaase Dajanee Guutamaati. Paartileen morkattoota adda bilisummaa Oromoo fi KFO'n miseensonni fi deeggartooti keenya jumlaan nu jalaa hidhamaa jiru jechaa jiru. Ragaa guutuu hidhamtootaa yoo kan boordii filannoo biyyaalessaatti dhiyeessan ta'e mootummaa faana ni mari'annaa jedhe boordiin filannoo biyyaalessaa gama isaatiin. Dhimma hidhaa jumlaa dhiyootana jedhu irratti heerumsi barreeffamaan nu bira ga'ee hin jiru jedha boordichi. Miseensa boordii filannoo biyyaalessaa kan ta'an Dr. Abarraa Dagafaa dhimma kanarratti dubbisnee jirra. Yaadi isaanii akka ta'an dhiyaata. Maqaan koo Abarraa Dagafaati. Miseensa boordii filannoo biyyaalessaati. Galatooma paartileen morkattoota dhiyoo kana keessumaa Oromiyaa keessatti miseensonnii fi deeggartoonni paartilee keenyaa hedduun jumlaan hidhamaa jira jedhanii dhimma kana boordii filannoo yeroo irra deddeebiin beeksisaa turree faladhamnee jedhan dhimma kanarratti boordiin filannoo biyyaalessaa maal hojjetaa jira? Miseensonni paartilee galmaa'anii jiranii yeroo adda addaatti gaaffiin akkasii hin ka'a garuu gaaffiin kun barreeffamaan eessatti kun ta'ee eenyutu kana godhee jedhanii namoota qabaman sana yookiin immoo namoota hidhaman sana yookiin immoo namoota dhabaman sana galmeessanii waraqaa irratti barreessanii ragaa wajjin yoo nu dhiyeessanii gaaffii kanan keessumsiifna. Kanaan duras iddoo adda addaatti wanta akkasii gaaffiin akkasii ka'ee kan nuti boordiin kun gaafatee komishiinaroota poolisii gaafatee akka inni sirraa'u godhe jira. Fakkeenyaaf kanumti adda bilisummaa Oromoo galmii al tokko gaafatanii galma miiliineemii gaafatanii diddaa wayii ture isa durataa teessuun boordii kanaa haasofsiiftee warra inni ilaalu akka isaan achitti dhimma isaanii raawwatan ta'eera. Dhiyeenya kana Beenishaangulii gaaffiin akkasii ka'ee yeroo dhiyaatuuf waan akkasiitu ta'edhaan yeroo qabatamaa dhiyeessaniif warri sun gaafatamanii akka isaan gadhiifaman kan ta'an jiru. Kanaafuu kan inni barbaadumaadha. Paartiin suni abaluu miseensa keenya kan ta'e abaluu lafa akkasiitti guyyaa akkasii wanta akkasii irra gaheera yookiin immoo abaluun nama akkas jedhamuun itti gaafatamummaa isaa caqasanii yoo nuuf dhiyeessanii wanta kana keessummeessinee abbaan ilaalu wajjin haasofnee wanti sun maadha namichi kun yakka attamii hojjete yoo yakka qabatamaa inni hojjete kan isaan lafa kaa'an jiraate dhimma yakkaati. Isa asitti garuu ofumaa kaanii namni qabamee ofumaa hidhamee jiru inni jiraate akka isaan gadhiisifamanii abbaan ilaalu wajjin haasofnee gadhiisisaa turre ammas hin goona gara fuulduraatti. Kanaaf heerumsi sin bira ga'een jiru jechuudha jidduu kan dhiyoo kana. Koongirasii Federaalaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo. Ani karaa yaadadhu gaaf tokko afaanii kaanaanii lafa walgahii tokkotti miseensi KFO kana barreeffamaan nu dhiyeessaa dhiyeenyatti jedhame akka itti himame beeka. Utuma teenyu garuu wanti sun barreessanii asiin gahaniiru isa jedhu quban qabamma. As gaheera ta'uu danda'a garuu nutti dhiyaate kan irratti harkaanfii akkasii fudhanna maal fudhanna kan jedhu nu biraan geenye akka boordiitti jechuukooti. Galatooma Dooktor. Okay, thank you. Godina Shawaa Lixaa Aanaa Callee fi Godina Shawaa Kaabaa Aanaa Dagamitti qeerroowwan adamfamanii hidhamaa jiru jedhu jiraattonni. Jiraattonni OMN fi yaada isaanii kennan mootummaan gochaa akka kanaarraa of qusachuu qabaa jedhanii jiru. Shamsiyaa Nashuu gara lamaanitti bilbiluudhaan yaada isaanii qindeessite. Baay'inaan kan irratti xiyyeeffatamu aanaa Dagamii hanga Yonaa hanga Kaleetti jechuudha gara nama 21 tan hidhame. Kaleessas immoo
ana warra jaarsolaa aga nama 5 hidhamee jira jechuudha. Mee eenyutu hidha amma yeroo hidhaan kun raawwatamu qaama akkamiitiin hidhaan kun kan gaggeeffamaa jiru? Yaa qaama poolisiiti qaama poolisiiti. Mee maaliif hidha mootummaan? Sababni isaan itti hidhamanis miseensuma baay'inaan yoo agartu hojjettoota mootummaa barsiisota daldaltoota qonnaan bulaadha barataadha. Jarreen kun miseensa ABO'tis warra koree keessattuu ana dagamirratti warra koree keessa jiran akka mindaa mangistuu fa'aa akka Taganee fa'aa hojjettoota barattoota akka barsiisaa Darajjee Nugusee fa'aa kun itiyuu hojjettoota kun barattoota jechuun miseensa ABO kun miseensa KFO'dha. Jarri kun qora qalbii cabsuu wantoonni akkanii sodaachisuun kun filannoolee akka irraa qusatu godha jechuudha hawaasa. Mee fedhii uummataa haala kanaan hidhaadhaan ukkaamsuun hin danda'ama? Dhabamsiisuun hin danda'ama? Tole inni guddaa maaliif dimokiraasiin hin babal'ifnaa haala uummataa ta'uu qabsoon asiin geenye kana gara bilisummaa siyaasa dinagdee hawaasummaa rakkoo hundumaa hin furra jennee haga deemnutti hidhuun kun falan ta'u dirree dimokiraasii asiin miidiyaadhaan waltajjii garaagaraa irratti dirree dimokiraasii bal'ina jecha asiin immoo jalaa hidhuun kun falan ta'u. Godina Shawaa Lixaa magaalaa Geedoo keessa. Eenyu isiniin jedhu? Ani maqaan nama Jaarraa Shallamaan jedhama. Rakkoon aanaa keessan deddeebi'ee mul'ataa jiru yeroo ammaa jiru maali? Yaa rakkoon aanaa keessatti mul'atu karaa ganda akka uummanni waraqaa eenyummaa qeerroo fudhatee filannoo hin gaggeessine lammaffaa immoo ijoollee hidhaa jiru amma ijoollee KFO fi ABO paartii ABO fi KFO deeggaran hidhaa jiru. Mee qaamni namoota kanniin hidhaa jiru qaama akkamiiti? Qaamni hidhaa jiru qaama poolisiiti. Hanga ammaatti namoonni meeqa hidhamaniiru? Ammaatti namoota 8 hidhame warri kaan immoo barbaadamaa jiru. Maaliif hidhu? Maaliif hidhu? Isaan kan hidhaniif yaa'u sababuma filannoo irratti lalaalchisee engadda Abbaakoo irratti walgahii wayiitu kan ABO'n jedhe jilli ABO dhufee ture ijoolleen aanaa keenyarraa kan ABO deeggaranii achi dhaqanii ture jila ABO deeggaruudhaaf mootummaan akka nu baree waan kana akka dippilii gadi fageenyaan qorate furmaata nuu kennuu barbaadna akka ijoolleen hidhamanis gadi lakkifaman. Dhimma hidhaa naannoo Oromiyaatti jumlaan raawwatamaa jiru jedhame irratti Koomishinii Poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa dubbisuuf guyyoota muraasa dura bilbilee fi jennaan guyyaa itti aanu akka yaada nuuf kennan nutti himanii turan. Ergasii irra deddeebinee bilbila moobaayilii isaaniitti bilbila keenya hin kaasan. Godina Shawaa Lixaa aanaa Baakkoo Tibbeetti jiraattonni filannoof qophaa'aa jirraa jedhan. Jiraattonni MNF yaada isaanii kennan bakka tokko tokkotti waraqaa eenyummaa argachuu irratti gufuutu nu mudataa jira jedhanii jiru. Bulchiinsi aanichaa gama isaatiin waraqaan eenyummaa kennamaa akka jiru himaa Beenyaa Shiramuu dabarta qindeessee jira. Jiraattonni godina Shawaa Lixaa aanaa Baakkoo Tibbee filannoo bara kana geggeeffamuun paartii bakka isaan bu'u filachuuf karaa gurmaa'een qophii barbaachisu taasisaa jirraa jedhanii. Haa ta'u malee waraqaa eenyummeessaa argachuu irratti karaa bulchiinsa aanichaa danqaaleen tokko tokko akka isaan qunnamaa jiruu fi doorsisaa fi sodaachisuun illee akka isaan irra gahaa jiru jiraattota aanichaa gidduudhaa kanneen Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiif yaada isaanii kennan ni dubbatu. Filannoon kun uummata Oromoo fi murteessaadha. Murteessaa qofa iyyuu mootuu hin taane